Attamoltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Gireenfiild gara Maalii, Niijerii fi Gaaboonitti imalanii jiran. Imala isaanii kana ilaalchisuudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin haalawwan dinagdee nageenyaaf siyaasa Afrikaa keessaa ilaalchisee gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru. Dhaabbata oduu CBS jedhurraa Paamelaa Foork biraa gaaffii dhiyaate muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti ennaa fonqolchi mootummaa Afrikaa keessaa babal'ataa jiru kanatti aangawoonni Maaliif Niijer kanneen saahil keessaa rakkoo dinagdeef siyaasa Afrikaa hubataa jiru ka jedhu ture. Liindaa Toomaas Gireenfiild deebii kennaniin eeyyee fonqolcha mootummaa Sudaan keessaa arginee jirra ni yaaddeesseeras kanan dubbachuu danda'u akkaataa Yuunaayitid Isteetsi itti ilaaltuuni. Ardiin bulchiinsi gaarii qabduuf nageenyi see eegame guddina dinagdeef dursa kenniti jedheen amana jedhan. Haalli Giinii keessaa kan waraanni aangoo mootummaa dhuunfate nu yaaddessee jira waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti yeroo lama fonqolchi mootummaa geggeeffame jedhan. Biyya isa kamiifuu uummanni walakkeessa waa maraa ta'uu qabaa jennee amannaa jedhaniiru. Keessumaa haala Sudaan keessaa innaa ilaalu uummati Sudaan nagaadhaan mormii isaa akka dhageessisu eeyyamamuufii qabaa mootummaan ce'umsaa siiviliin hoogganamullee bakka itti deebi'uu qabaa jedhan. Haala Itoophiyaa keessaas hin daganne ka jedhan Liindaa Toomaas Gireenfiild furmaati jiru waraana miti jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa ajjeefamaa jiru mootummaaf qaamotiin walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti dhufanii furmaata akka barbaadan akkasumas uummanni Itoophiyaa fuula duratti tarkaanfatee badhaadhina nuti biyyattii keessatti arginetti akka milkaa'u akka taasisaniif carraa jiruun ni jajjabeessina jedhan. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Farhaan Haaq haalli dubbiif wal barbaaduuf hokkara Itoophiyaa gama kaabaaf haleellaan qilleensarraan Tigraay keessatti geggeessame hedduu nu yaaddessee jedhan. Kaleessa haleellaan samiirraan yeroo lama geggeeffame Maqalee naannoo namoonni jiraatan haleeluun gabaasamee jira jedhaniiru. Gabaasa duraanii akka mul'isutti namoonni 6 yoo du'an 22 madaa'aniiru. Manneen hanga tokko manca'aniiru yookaan akkaan miidhaan irra ga'eera. Tokkummaan mootummoota hokkara yeroo ammaa Amaaraaf Affaar keessatti geggeessamaa jiru isa yaaddessee jira jedhan. Haalli gamas jiruuf balalii xayyaaraafis amansiisaa waan hin ta'iniif sun dhaabatee balaliin akkuma duraanii akka itti fufu gaafanna jedhan Haaq. Tokkummaan mootummoota Tigraay keessaa gargaarsa akka dhaqqabu kan mirkaneeffatan hojjettoota 400 ta'an jedhanii jiran. Poolisiin Itoophiyaa garee shororkeessaarraa ergama fudhachuudhaan bobba'aniiru jechuun kan shakke gaazexeessota raadiyoo Ahaduu 2 to'annaa jala oolchee kaleessa qorannaa geggeessaa jiraachuun ibsameera. Garee shororkeessaa waliin yakka hariiroo uummachuutti hin shakke jechuun guyyoota dura ka poolisiin to'annaa jala oolche gaazexeessituu raadiyoo Ahaduu Luwaam Ataakiltii kaleessa yeroo lammataaf mana murtiitti yoo dhiyaattu yakka wal fakkaatuun kan shakkame itti gaafatamaan kutaa oduu buufata raadiyoo sanaa Kibroom Warquu immoo kaleessa yeroo jalqabaaf mana murtiitti dhiyaatee jira. Shakkamtoota kana ilaalchisee poolisiin yeroo qorannaatti dabalaa gaafate manni murtii eeyyameera. Ragaan raadiyoof televiziyoona Ahaduu irraa argame akka ibsutti kibxata darbe ture obbo Kibroom yakka hariiroo dhaaba shororkeessaa waliin qaba jedhamuun to'annaa jala kan oolee jechuudhaan abukaatuun isaanii Xigaabuu Dassaalany ibsaniiru. Gaazexeessonni kun kan ittiin shakkaman keessaa magaalaan Hayiq TPLF'n qabameera ka jedhu gabaasuu isaanii ta'uu kan ibsan abukaatoon kun yakkaan kan isaan gaafachiisu miti jedhan. Poolisiin guyyaatti dabalaa gaafachuudhaan manni murtii onkoloolessa 26tti beellama kabiroo kennee jira. Raadiyoon Ahaduu VON kan waliin ta'e oduu tamsaasu buufata raadiyooti jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana mootummaa fonqolchuun kan aangoo dhuunfatan jeneraalli waraanaa Sudaan waraanni isaan hoogganan kan isa cina hojjetu muummicha ministeeraa muuxannoo qabu torban tokko keessatti ni muuda jedhan. Dhaabbata oduu mootummaa Raashiyaa Sputnik waliin gaaffiif deebii geggeessanii jimaata har'aa maxxansameen Abdul Fattah Burhaanii akka jedhanitti muummichi ministeeraa haaraan kaabinee hooggansa biyyattii humnootii waraanaa waliin qooddatu ni hundeessu jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaatti dameen abbaa alangaa fi poolisii federaalaatti dameen qorannoo yakkaa qaamolee biroo waliin ta'uudhaan qorannoo taasisaniin waxabajjii 21 bara 2013 akka lakkoobsa Itoophiyaatti as badiinsa gareen hiwaati uumeera jedhan irratti gabaasa bu'uura gabaasaa isaanii isa jalqabaa dhiyeessaniiru.
Gabaasa kanaan Hiwaati Amaaraa fi Affaar keessatti haleellaa raawwateen lubbuu namoota nagaa 482 akka balleessee dubbata gabaasni kun. Karaa biraatiinis immoo dubartoota irratti gudeeddaa dirqii raawwataniiru jedha. Tsahaay Daamxootuyyuu sirna kana hordofee gabaasa itti aanutti dhiyeesse itti dhiyaadha. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Affaariif naannoo Amaaraa irratti seerota idila addunyaa fi mirga namoomaa cabsuudhaan lammiilee nagaa irratti yakkoota suukkanneessaa raawwataniiru jechuudhaan ministeera haqaa fi poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa waloodhaan ibsaniiru. Yakkoonni kunneen naannoo Amaaraa, godinaalee Kibbaa fi Kaaba Gondar, bakkeewwan muraasaa fi naannoo Affaaritti ammoo aanolee argaman keessatti yakka garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay raawwatame yoo ta'u, bakki qorannoon kun irratti taasifame kanaan dura garee kanaan to'atamee booda garuu duula seera kabachiisuu mootummaan jedhuun kan gadhiisame irratti kan xiyyeeffate ta'uu obbo Mul'isaa Abdiisaa itti aanaan biiroo qorannoo yakkaa poolisii federaalaa ibsanii jiru. Humni shororkeessaa kun waraanni erga dhaabatee booda waraana sana dhaabuu dhiisuudhaan naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar irratti waraana banuudhaan naannoo Affaar godina tokko keessatti aanaalee 4 irratti waraana banuudhaan ganda Gaalikoomaa kan jedhamu keessatti uummata buqqee achi keessa jiru daa'immanii fi dubartoota namoota dadhaban irratti waraana gaggeessuudhaan Gondor Kaabaaf Gondor Kibbaa keessatti Gondor Kaabaa aanaalee 3 Daabaat, Dabaarqee fi Zarmaa bakka jedhaman irratti Kibbaa keessattis aanaalee 5 irratti waraana banuudhaan uummata waraana faana waliin qabanne miidhaa adda addaa kan geessisaa ture ta'uu ni beekama. Gareen kun yakka inni lammiilee nagaa irratti godinaalee Kaabaa fi Kibba Gondariif aanolee naannoo Affaar keessatti argaman irratti hundaa'uudhaan bu'aa qorannoo argames eeraniiru obbo Mul'isaan. Gondar Kaabaa keessatti nama 96 lubbuu kan balleesse yoo ta'u, Gondar Kibbaa keessatti immoo nama 130 lubbuu isaanii balleessee jira. Miidhaa qaamaa Gondar Kaabaa keessatti nama 54, Gondar Kibbaa keessatti gara nama 56 kan ta'u miidhaa geessisee jira. Walumaa galatti naannoo lamaanii irrattuu qorannoo amma gaggeeffamaa jiruun kan mirkanaa'e namoota 430 kan ta'an lubbuu isaanii kan ajjeese yommuu ta'u, namoota 165 ta'an miidhaa qaamarraan geessisee jira. Dubartoota 109 kan ta'an immoo gocha dirqisiisanii gudeeduu haala hammeenya qabuun irratti raawwatee jira jechuudha. Ministeerri haqaa fi poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa akka waloodhaan ibsanitti fulbaana 5 bara 2014 irraa eegalee qorannoo taasisameen ragaa walitti qabameen godina Gondar Kibbaatti ragaa 790 ol, godina Gondar Kaabaatti ammoo ragaa 85 fi naannoo Affaar aanolee garaagaraa keessatti ragaa 148 ragaalee sanadaa fi kanneen biroo walitti qabuu isaaniis ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.